waa'ee fayyaa keessaniif kan dhimmamu, dinagdee keessan utubuuf kan haajamu. Waldaan Aksiyoona Fayyaa waliif hordoftoota amantaa Islaamaa hundumaatiin baga ayyaana Iid al-Adhaa kan bara Hijiraa 1445 nagaan isin ga'e isiniin jedha. Magaalaa bareedduu Hararitti kolleejjii saayinsii fayyaa fi biizinesii kaampaasii irratti banuudhaan ogummaa fayyaatiin dhaloota qaruu irratti hojjechaa jira. Akkasumas isiniin dhukkubin malee akka tasaa yoo dhibamtaniif giddu gala ispeeshaalitii dhukkuba keessoof baqaqsanii yaaluu waliif magaaluma Hararitti argattu. Ogeessota fayyaa muuxannoo guddaa qabaniin waliif itti kunuunfamtanii yaalamtu. Giddu galli qorannoo laaboraatoorii damee jalqabaa Waldaa Aksiyoona Fayyaa waliif magaalaa Finfinnee Inqulaal Faabrikaa dameen lammaffaa immoo kiiloo 6tti argamutti fayyadamuu dandeessu. Laaboraatooriin keenya sa'aatii 24 isiniif banaadha. Fichisiisaa fi raabsaa qorichaa akkasumas meeshaalee wal'aansa fayyaa waliif magaalaa Finfinnee naannoo Addabaabayii Paastaritti argamutti yoo gortan faara gaarii simatamtanii waan barbaaddan argattanii nu waliin maatii taatanii haftu. Waldaa Aksiyoona Fayyaa waliif dhaabbata keessan irra deebine baga geessan isiniin jenna. Fayyaa ta'a. Waldaa Aksiyoona Fayyaa waliif.